asin seenee chimbee chin seenee asin bee isaa waliin dhee kaan gamana garagalchee kaan gamas garagalchee akka sin taane ibnul jawziyyaa jaan kanaatu kaje nama jaarmeen qabne kabakata kan jirre je nagaadee nam jahatam takaraa yaatu namni lama karatti itti bee gaaf tokko saamee je shiftaan awoo isin nam meeqa nam jahatam jarri karatti isin bee isin saamee nam meeqa ennaan nama lamaa je duba namni lama akkamit nama jahatam saamee ennaan tokko nuun marsee tokko waan qabnu nurraa fuudhee jajjare akka akkas hin taane tokko nuun marsee tokko nu qaqqabee kan taane ra'ayiin bakka takka hin jirre addaan babahan arra'yul fazzu zalla wal aqlul fardu rubbamaa dalla jedhan bakka takka immoo namni jiru namni bakka takka jiru marihataan gowwaan qabu jechuu oromoo irraa dhageessanii namni marihate hedduu jabaadha inuma waan hin dhagee nama tokkorra aaqila tokkorra gowwaa lama walitti dhufee irra caalaa jechuun dhagee akka alkhayxul waahii ma'a mithlihi matiin haani laafumaatu kakkasaa biratti kakkasaati hojii walitti dhufe jabaadha arbahidha wal gargaartee jibriin arbahiten jaani kanaaf guutumatti akka waliigalaatti anama waaqi amma jiru kana woon isin ibse zamana boodaa kana bilisummaa osoo barbaannu daaraa taanee kaan du'ee kaan hidhamee kaan biyyarraa bahee gaafa bilisummaan dhufte bilisummaa namni waan taate wallaani jaarraa abbaa gadaa waan jee jaal ummata kana isin gabraa jenneetti himuun yeroo dheertuu nurraa fudhatte gaafa bilisoomanillee barga amma bilisoomtanii jechuun amata meeqa nurraa fudhachuun ooltu bilisummaa sanuu boodas wallaaluun oolanii jee jaal bilisummaa jechuun dura aduudha aduun nama hunda waliin itti baati ta amantaa takkaa baatee amantaa takka dhiituu miti ta nama tokkoof iftee nama tokko dukkanooytuu miti aduun akkana beekaa bilisummaa jechuun samiidha samiin cufaaf gaaddiseessiti tokko aduun itti baatee tokko gaaddiseeti bilisummaa jechuun adlii haqa hundaa wajjin barinumaa bilisummaa jechuun abbaan fedhe waan fedhe yaaduu danda'u laakiin dirqamaan ammoo ana tahi namaan jechuu dhabu seerinuu kanuma jaabeekan akki jaamaa jiru kana haqiiqatti waan addaan hin qoqqoodamne keessaa takka bilisummaa dhaa'uu jaan gamanaan bilisoomeetiin gamanaan gabroomee sabummaan bilisoomeetiin amantaan gabroomeen akkan taane ammumarraa bilisummaan maal akka taate beekuu jechuudha. Hotta eega waaqinni akkana ta'e waan amma anjii kana ta'e ittiin ishaaru jira beeka dhaabbaa itti guuttataa humniti lamaa jaan humna wanni jaan akkuma walii galaattu wama lamaatu humna qaba jaan adeemsa jiruu kana keessa takka siyaasaan humna jabaa qabdi. masdara quwwaati jaan lammaffaa amantaan masdara quwwaatii jaan namni jara lamaan kana akka maletti itti fayyadame khaxara ras geeysanii jaan fiifu amantaan nam meeqaatu khawaarijaa ta'e nam meeqaatu takfiir ta'e nam meeqaatu maal warra fixee nama fixusattee achi garagalee osoo namatti ichi qabu namni kun kaafira osoo juu booda fitti as deebisee anuu kaafira jechuu eegalee jechuu istikhdaama yoo balleeysan akka malee taate ammoo wanni lamaan kun humna jechuun isiniis humna takkaa jechuu gabaabdutti wanni isinii jiru ammoo haqni humniti bira hin jirre الحق الذي لا يستند إلى قوة تحميه باطل في شرع السياسة جام كتاب السياسة خيستي حقني نما يستي سوچنا دابتون قبني نينو درجان أكبيها نتي حقك أبناء جتشو سنتين وان هم نيسني توس قباچو قبدن جتشو متما خيسان جتشو ونين جو فدو قباب دوتي علماءين اسم كن علماء دا شيء ميري فوقا دبتو abal wajjin baranne ogaaju anis sirraa ilaale inuma namni riyaati yaani takkataa'u akkasitti irra guddaan sheekotiidha darasaan as keessa inni takkataa'u ulamaa'iidha ulamaa'iin humna bu'uura hawaasa keessatti humna kaan jaalatamtu bakka kaan dhagayamtu manguddisha tokko waan jee namni sadii namni ni jaalataa akkammoo namni isaan jaalatu isaan hin beekanii jee daa'ima namni ni jaalataa hanga namni isa jaalatu moo daa'imni hin beeku ogaate dhungatte abbaa na fixxe baabaa na fixxe siin jaabar ijoolleen na fixxe siin jetti osoo na dhungattuu haa ati immoo jaalalaaf dhungatta akkasuma ammas mootummaa namni ni jaalataa ilaalchi adda adda ta'uufis si jibbanni haga ati jaalattu sin beeku sadaffaa ulamaa'ii namni ni jaalataa ulamaa'iin haga namni isaan jaalatu hin beekanii beekadha hundi sammuu isaatirraa yaada isaarraa jaa so ulamaa'ii arrabsuun ta'in
akka nuti itti jaalannu kana isaan akka nuti tattaanuuf kana isaan nu ta'utti hin jiranii jechuun amma inni manguddichoonni jechuu jiru zigaan isaa jechuudha. Anammoo waan irraa naa galee osoo hawaasni hanga jaalatu beekuu qofan ta'in haga humna qabaniis hin beekan. Namicha tokko dhiyoota na Finfinnee waan nuun jee bineensa gaara galu kana keessa akkaan humna qabu waraabessaa haje. Waraabessi ilkeen isaatu sibiila cabsiti mukaa fi lafee akka isin goggootu agartaniiru. Saree xixiqqishoo takkaa jira tan namni takka adurree tan warri magaalaa guddifatu. Hoggaa sareen takkitti tun gabbaateetti dutte waraabessi diidan bakkuma takka horii jechuu dheefa. Barka silaa qabee liqimsaa takkaa hungeenyeef jechuu. Ulamaa'iin hangam akka humna qabu hin beeku. Nama tuffadhaa jechuu xiyyaa miti. Warri siyaasaa waan jechuu jira. Oromoo wanni mooteef haga arraatti tuffatamaa turte namni tuffatamu hedduu nama moohaa jira. Nutis arra deebinee yoo diina tuffannellee akkasumatti moohamnaa jechaa jira warri siyaasaatu. Nama tuffadhaa jechuu osoo hin ta'in humnatee isanis beekaa jechuu. Kanaaf karaan amma gabaabatti haqa amantaa islaamaa bira haqni jira. Dhugaan amantaa islaamaa bira jirti. Wanni takkallee wanni irraa irruun jirtu mootummaa wajjin addaa miti amantaa mataan isiitu. Isaanuu ni sodaatan amantaa ennaan isaanuu akka biraan laalan. Kanaaf eega kana taate hoota karaa ittiin jabaannu osoo yeroon hin dabarre gabaabduutti nasiixaan hin dhaamu ilmi keessan xiqqaan nasiixaan isinii dhaamu. Waaqaa jechuun sheekha tokkootu Mahmuud al-Masrii jaanii namni ilmi islaamaa beeku hawaaqee keessa jiru hin beeyne akka namaa dawaa beeku ka dhukkuba hin beeyneetii je. Dawaa yoo beeyte dhukkuba san yoo beekuu baate dawaa nama godhuu ni dandeessaa? Namni ammoo waaqee keessa jiru beeku ka ilmi ittiin qabne akka nama dhukkuba beeku ka dawaa hin beeyneetii je. Robbii ta'uu yoo beeyte yoo dawaa siin beeyne faayidaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu lachuu waliin jiraachuu qabaa, waaqeas beekuu qabaa, namni ilmiis itti beekuu qabaa je. Wanni inni kana jehuuf waaqee jechuun aadaa uummata keessa jiraatu amala isaanii jiru jireenya isaanii waaqeenni nuti keessa jirru kun hojii nurraa barbaada. Ilmii barsiisuunis hojii tahee hojiin kopha jirti wanni hojjetan hedduu jira jechuudha. Eessa irratti hojjetan yoo jenne mataa keenya irratti, dargaggeessa keenya irratti, dubartii teenya irratti akkasuma abbootii gadaa jaanii jira dhagahuun ooltanii abbootii gadaa irratti waan hin jeefiin qabaa. Hojjettoota mootummaa irratti wanni irratti hojjennu nuti ergaa rabbiin bakka buusee ergamneen san jechuudha amantaa islaamaa san barnoota islaamaa san isaan kana biraan gahuu jechuudha. Dhiira hunda duuba dubartii jira, dubartiin obboleettii teetii jira, haadha mana keetii jira, haadha teetii jira. Nama akkaan jireenya kana keessa jiru jireenya kana keessa wal qabatanii wajjin deemtanii jechuudha. Keessaa warri nama jallisuu faan akka jaan waa'ee nama jallisuu faarratti shayxaanni ustaaza dhiiraatii jaan dubartiin ammoo shayxaanni dubartiidhaaf darasaa isaaniitii jaan kara feetee oofuu dandeessi jechuudha mootora jechuudha kana jechuun jijjiirama keessatti. Kanaaf walumaa galatti wanni jechuu fedhu jiruun duniyaa tan nuti keessa jiraannu tun isin matummaan siitu jihaadun daa'im qabsoo waliin dhaabbataadha guutakkallee qabsoon hin dhaabbattu ni beeytan dheengadda amma dura madaan sunuun qorree warri islaama duulu muslimtoota duulu jechuudha. Dheengadda khawaarijaan dhuftee takfirri dhufee hafuura nukkutee hafuuratti kunneen nuti salkanii guyyaa dhaabbannee bittinneessinee san booda itti aanee warri quraana malee hadiisni hin jiru quraaniyyoota jiru dhufanii harargee lixaa tanarraa osoo harargee baatti gadi hin dabrin asumatti kun mogolee irraa muranii asitti facaatee bittinnooyte sun dabartee osoo hin dhaabbatin ahbaash jaanii biyyatan hin ta'in biyya fogoorraa miila dheereeffatee mootummaa wajjiin wal tahee humna godhatee adeemu. Ka cinaa dhaabbatee eegu federaalaa, ka walitti qabu federaalaa, ka koorsii kannisiisu federaalaa. Akka jaan hayyoonni islaamaa aaqilli adawwii isaatillee irraa gorsa irraa fudhataa jaan gowwaan ammoo hiriyaa isaatirrallee gorsa fudhatu jaan. Nuti wanni nurra dabre hundi wanni nama reefu waan dabre kana waan xixiqqaa kana kaaseef nu laaleessitee nurra dabartee man ta'allama jaaramni nama laalatee barataa jaan. Wanni takka dhuftee si dhooyitee yoo sin ajjeesit addarbatu allatii maa taqtuluka tuqawwiika jaan.
dhawaan sin ajjeefne si jabeessitii si dammeessitii jechuudha dammaqa sii taati eessatti dalayna waan jirurratti amma mataa keenya irratti dargaggeessa keenya irratti barattoota irratti keessaahuu barattoota yuunivarsiitii wal quban qabnu nu quban qabanii humna kophaa takka isaan da'waa fi diinis kophatti oofu jiranii ilmii ulamaa'iin du'aanni sheekotiin barattoonni yaada isaanii gamas deebisanii isaanii qaceelfama kannuu jara kana isinitti amantanis itti amanuu baattanis hegeree biyyaa jaaniin abdii boruu jaaniin humna jijjiiramaa jaaniin warri jijjiiruuf qophiidha ka jijjiiramuuf qophiidha ka guddina hawaasa tokkootiif kufaatii hawaasa tokkootiif sababa taha je'ee namni hundi jala sarareetti muree jiru waraqaatti muranii jiran barattoota sani warra yuunivarsiitii san achirratti hojjechuu jechuun fuulduraaf bu'aa isiin qabdu isa sanii boru bulchiinsa mootummaa keessa ka hojjetu ta'a qaamni nageenyaa warri dhaabaa warri biyya bulchuu hegeree biyyaa wanni jaaniif isaan kana ta'a asirratti xiyyeeffannoon keenya haa ta'u jechuudha. Takana asumatti mura tabiraa qaamaa qalbii wanni nuti gurraa qabnu xiyyeeffannoon teenya halkanii guyyaa wanni nuti eegaa jirru majlisul a'laa majlisa ni beeyta yeroo dabre keessatti dhiibbaa inni islaama irra dhiibbaa inni oofuu fi hammeenya inni islaamaa qaburraa nuti najisul a'laa faa jechaanii turre najisa irraa olii jechuudha. Kaanis majlisul a'maa jechaanii turre warra diinii irraa baqe faa inni akkana arrabsaa turre arraba sanii miti. Mootummaan majlisa akkam jaarrachuu fedha hawaasni akkam jaarrachuu fedha waa takka illee nama waliin gaafachiifne wal quban qabdu mana galtii jaan nutis majlisa nuu dalagu barbaanna jarrinis majlisa jabaa isaanii dalagu barbaadan wanni barbaannus asitti adda adda taate kanallee beekuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo hedduu ani seerattiin bulmaataa ka majlisa afaan arabaatiin afaan amaaraatiin afaan ingiliffaatiin barreeffamee jira fuudhee dubbisee laaleen quraanuma kana jettaan wanni takka wanni keessaa nama miidhaan jirtu kanu miidhaa ture nama malee nizaamni takkaa nu miine nuti warra nizaama san harkaa qabuun nu miidhe warra majlisa harkaa qabuun nu miidhe malee seerattiin bulmaataa waan inni taa'uufii miti wanni inni taa'uuf masgiida jaaruu madrasaa jaaruu halqaa quraanaa dhaabuu barsiisota warra amantaa nama barsiisu kanaaf kafaltaa baatiidhaa jiru jireenya isaanii danda'u isaanii koorsii kennu gargaarsa isaanii barbaadu wanni inni ijaarameef kana amma waan inni dalagu san isinitti himu isinuu ni beeytanii walumaa galatti isaan irraa as tarkaanfattanii jaruma guddaa yoo gubbatti ol tarkaanfattanii ilaaltan akki nuti itti ilaalluu fi akki isaan jiran adda adda waa gariin halaalaa gulaalanni bareeddii yoo bira dhufan ammoo fokkinni isii beeksisa. خنا نوصب بملء ربنا القرآن خيستي وان جيد بته ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم إسنتو إسان جالة ملء إسان سنين جالة لي جيد بته ربنا خجبا آية براتي قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أفان ساني راوان بهذا جاء جرتني أكيسان سنجبني أمو تدو إساني ترقدو داجا تمولي سنيرا وانجان أفان رباتي وراء الأكمة ما وراءها جان تلو دوبا وان دوبا جرو دوبا جرا جان تلو رابطو تنا دوبا ومان جرو جتشون انتات واتو دوبا جرا جتشون ولما قالتي فرماني وان كنا ركو خنا مالي يو جنده أني جبا جالت جتشو خيامتي أفان رباتي كجان ليس العيب أن تقع في حب إنسان لا يصلح للحب nama jaalatamuun qabne jaalachuun ciibii miti ammoo jaalala keessatti hafuu gowwummaadha malee eega maalummaa namichaa bartee jechuudha. Bofa summii isaatii sodaatan jaan summuma saasanii jecha sodaatanii jaan akka isin duraan taane jecha Oromoon jettu jaalala durri gaggabaa tabooddee arrabaa akka isin duraan taane ammumaa rabbiin duraan isinii hime akkasi beekaan isiniin jaa. برجع عاقلي إشارمان بيخا جوانا مو دب قرني دوام بيخا جان بكينوتي الرد دلقوك أبنو ونوتي دلقوك أبنو يرون صون كني يرون صون دبري صلاة ويرون دبرتي مي وهم ده يرون سيداني دبرتي خوتا